Jirra jirtuu daawwattoota fi kabajamtoota jaalatamtoota YB irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanne oduu tanaa wajjin Andarartuu Shaamiti. Olmaa Oromiyaa lagannaa gabaa guyyaa sadaffaatii fi hidhamtoonni siyaasaa maal keessa oolan dhaddacha irratti maaltu dubbatame kan jiru guutuu Oromiyaa keessa waan jiru cunfinee kan isin bira geenyu ta'a. Guyyaa Rantanaa magaalaa Saboot keessatti poolisiin humna addaa Oromiyaa haadhaa fi ilmoo waliin hidhanii jiran Zubeyd Alijii fi intalaysii Zuleekhaa Abdii mana taziyaa keessa teessanii nafxanyaa hamattan jechuudha mana hidhaatti akka hidhan dubbatan. Godina Arsii Lixaa yeroo ammaan tanaa waraanni halkanii fi guyyaa magaalaa keessa deddeemuun nama tumuu fi hidhuun akkuma itti fufetti jira jedhan. Qeerroon waraanaan ukkaabsannullee keessi keenya gubatee jira hanga hidhamtoonni siyaasaa hundi mana hidhaarraa bahanitti nuti boqonnee hin teenyu jedhan. Rasaasni yoo isaaniif ga'e haanu ajjeesanii manniidhaa yoo isaaniif ga'e hunda keenya haayidhanii jechuudha qabsoo keenya finiinsaa jirraa jechuun dubbatan. Akkasuma ammaas godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaa akkuma laaltanii agartan kanatti lagaan gabannaa guyyaa sadaffaatiin wanti takkalleen achi keessa bittaa fi gurgurtaan hin jirtu. Akkasuma achuma godina Harargee Bahaa magaalaa Kombolchaatti akkuma laaltanii agartan kana daldalli hundinuu dhaabbateeti jira jechuun namni achirraa dubbisne YB erganiiti jiran. Godina Harargee Bahaa Fadisitti lagannaan gabaa guyyaa sadaffaa kaleessa caalaa arraantana akka itti fufe dubbatan. Akkasuma magaalaa Harar Galmachiiraa bakka jaamtutti magaalaa keessatti bittaa fi gurgurtaan takkallee akka hin jirre dubbatan. Godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaa guyyaa sadaffaatiin lagannaa gabaa akkuma laaltanii agartan kanaan itti fufee jira jedhan. Waraanni mootummaa gabroonfataa biyyi halkan edaa aanaa ciroo araddaa waacuu geelee irratti dhukaasa banee uummata hirribarraa kaasee gara boshoqaatti erga naqeen boodatti horii namaa rasaasaan dha'uu dubbatan. Waraanni gabroonfataa abiyyi dhala namaa bira dabree loowwanillee akka rasaasaa rukutaa jiru dubbatan. Torbaan dura abbaan araddaa Ibrahim Mahmad qabeenya kiyyaatu manca'e jechuun sobaan uummatatti waraana fideessan booda Hadiree Bilxiginnaa Abdallaa Osoofi Mahmad Daabiya jaaman waraana uummata keenyatti bobbaasanii jiranii jechuun dubbatan. Waan nama dhibu waraanni kun mana barumsaa kaambii godhatee jira waan ta'eef barsiisonni galmeef dhufan arra dhukaasa sodaatanii gama magaalaa akka deebi'anillee ni dubbata. Uummanni keenya baadiyyaarraa dhufan waraana hedduu rukutaa rasaasaa hedduun akka isaan reebee fi akka isaan sodaachisee deebi'an ni dubbatan. Namni achirraa dubbisne waa ibitti himanii jiran. Kun kan laaltanii agartan kun mooraa hiikaaloon magaalaa Asaasaatti lagannaa gabaa marsaa tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaa irratti dhiigni qeerroo baay'ee lola'us osoo loon hin dhaabbatin adda kunneerraa jedhan. Arraas akkasumatti injifannoon galuun baranuma jechuun qeerroon magaalaa Asaasaa yaada isaanii nu biraan gaaniiti jira. Qabsoo cimsinee akka itti fufanii jiran ni dubbatan. Godina Harargee Bahaa gaara mul'ataatti guyyaa sadaffaa akkuma laaltanii agartan kana gabaan lagannaa itti fufeeti jira jechuudha. Magaalaa guddittii Bahaa Oromiyaa Dirree Dhawaa qeerroon ganda Saappii Aangooroo irraa hiriira gaggeessaa jiran. Siyaasa Itoophiyaa rakkoo federaalaa fi naannoo Tigraay jidduu jiru maaliif akka sodaa biyya diiguutti dorrobe kan jiruuf dabalata oduu kana bayaan Abduu Jaliil akka itti aanutti isin biraan ga'a. Siyaasa Itoophiyaa rakkoo federaalaa fi naannoo Tigraay jidduu jiru maaliif akka sodaa biyya diiguutti dorrobe. Quunnamtii ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fi paartiin Tigraay bulchaa jiru TPLF jidduu daran hammaachaati deemaa jira. Sirmaayyuu gara waraanaatti deemaa laata jechuun sodaatamaa jira. Jaan barreessaan odeessa kana Dastaa Gabramadin BBC Tigraayitti yeroo himan. Quunnamtiin naannichaa fi mootummaa federaalaa jidduu jirus caalaa cimaa kan dhufe erga naannoo Tigraay filannoo sadarkaa naannootti gaggeessuuf ejjennoo isaa beesee kaaseeti. Filannoo roobii dhufu gaggeeffamuu jiru kunis adeemsa mootummaa federaalaatiin ala tarkaanfachuu naannichaa kan agarsiisedha jaan. Haalli siyaasaa biyyattii yeroodhaa gara yerootti badaa dhufuunis sababii ajjechaa caaluu wal qabatee hokkara uumameen ammoo namoonni 9,000 ta'an hidhamuun himameeti jira. Kanaanis wal qabatee dhaabbileen mirga namoomaa morman bulchiinsa muummee ministeera Abiyyi kan bara 2018 wayita gara aangootti dhufan biyyattiin dimokiraatessuuf waadaa galanii turan amma gara abbaa irrummaatti geeddaramaa jiru laata jechuun yaaddoo isaaniitis ibsaniiti jiran. Paartiin naannoo Tigraay bulchaa jiru addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF wayita yeroo filannoo sadarkaa naannootti gaggeessuuf akka jiru beesutti baay'ee naasiseera.
kunis faallaa ibsa mootummaa federaalaa fi boordii filannoo biyyaalessaa filannoo akka dabarfame himamee ture. Erga sirni dargii bara 1991tti aangorraa kaafamee kaasee hanga dhiyeenya kana TPLF walta'iinsa paartiilee sabummaan bu'uureeffachuun hundeeffamuun biyya bulchaa turan afur keessatti ture. Paartiileen kanneenis haaluma sirna federaalaa biyyattiin hordofaa tureetiin naannoo isaanii bulchaa turan. Kanaafuu TPLF Abiyyi waliin walitti mufachuun paartiilee biyya bulchaa jiran keessaa bahuunsaa tokko jee humna biyya bulchaa jiru keessattis qaawwamuu eegale. Kana malees TPLF akkuma dhaabbilee siyaasaa mormitootaa kan biraatti aangoo Abiyyi baatii fulbaanaa kanatti dhumachuu qabaata jechuun mormaa ture. Osoo dabarfamuu baatee filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa baatii hagayya keessa gaggeeffamuuf ture. Deeggartoonni muummee ministeeraa Abiyyi garuu filannoo sababii weerara koronaa vaayirasiitiin dabarfame malee akka paartiilee siyaasaa mormitootaa jaanitti aangoorra turuu barbaade miti jedhu. Haaluma kanaanis manni murtii federaalaa waan yeroo turtii isaa baatiiwwan 12 dheereessaniifis hoogganaa seera qabeessaadha jedhu. Yoo weerarri vaayirasichaa to'atame filannoo gaggeeffamuu ni danda'a jaaniiti jiran. Adeemsa filannoo gaggeessuun TPLF kan hirmaannaa mootummaa federaalaa malee gaggeeffamaa jiru kun tarii bulchiinsa walabaa hundeeffachuu bu'uura kaa'aa jiru laata jechuun kanneen yaaddoo qaban ibsanis hin dhabamne. TPLF garuu gama isaaniitiin naannichi Itoophiyaa dhuma keessaa akka turu fedhii akka qaban himu. Haa ta'u malee mirgi ofiin of bulchuu fi yaalii muummee ministeeraa biyya sabadaneessaa balleessuu walitti makame bulchiinsa tokko jalatti akka hundooftuuf adeemaa jiru ni mormu. Qaama hiree ofiin ofii murteeffachuu fi ofiin of bulchuu keenya sarbamuun yaaluu kamiifuu hin jilbifannu jeeti jira. Pirezidaantiin itti aanaa naannichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el baatii darbe keessatti akkana jechuun dubbataniiti jiran. Haasofni isaanii kunis humnoonni nageenya naannichaa agarsiisan waraana taasisanii guyyoota muraasaan booda kan dhagahamee ture. Humnoonni waraanaa meeshaalee waraanaa AK-47 fi akkasumas laawancharii rookeetii RPG qabaachuudhaan magaalota gurguddoo naannoo Tigraay keessatti agarsiisaa turan. Kunis tarii wal waraansi eegaluu danda'a laata jechuun hedduun akka yaadan taasiseeti jira. Nageenya keenyaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffaluuf qophaa'aadha jechuun kan waajjira nageenya naannichaa fuula Feesbuukaa irratti maxxansee guyyaadhuma agarsiisa waraanaa san ture. Mootummaan federaalaa filannoo naannoo Tigraay gaggeessuun seeraan ala jechuun filannoo gaggeessuuf aangoo kan qabu mootummaa federaalaa boordii filannoo biyyaalessaa qofa akka ta'e himeeti jira. Haa ta'u malee muummeen ministeeraa Abiyyi filannicha dhaabuuf garasitti loltuu erguun mari'achuudha jedhee ture. Mootummaa federaalaa uummata isaa irratti haleellaa gaggeessuuf yaadaas ta'e fedhii hin qabu jedhee ture gaafa adoolessa 25 bara 2020. Garuu kanneen yaada muummee ministeeraa Abiyyi deeggaran jeneraala waraanaa duraanii Kaasaayee Camadaa dabalatee naannoo Tigraayitti waraanni akka ergamuuf waamicha taasisaniiti turan. Mootummaan haala itti qophaa'uun tarkaanfii irratti fudhachuu qaba jedhee jeneraaltichi gaaffii fi deebii waaltaa TV waliin taasisanii turan. Gareen idil addunyaa Crisis Group jedhamu gama isaaniitiin qondaalonni federaalaa asni akka tarkaanfii adabbiitiin mootummaa Tigraayitti qoqqobbaa baajataa taasifamu qabaata jechuun akka gaafatan himeeti jira. Haaluma wal fakkaatuunis manni marii federeeshinii dhimma Tigraay irrattis walgahii hatattamaa yaamee mari'achiiseeti jira. Mootummaan naannichaa garuu deebii waamichaa walgahii sanaaf kanneen murtee adeemsa filannichaa dhaabuuf yookiin jeequuf taasifamu kamiyyuu akka waraana labsutti fudhatama jechuun akeekkachiiseeti jira. Miseensonni mana marichaa ta'an walgahicha irratti osoo ajandaan marii san dursee nu hin dhaqqabin akka hin argamne ibsanii osoo hin argamin hafaniiti jiran. Manni marii federeeshinii koraa ariifachiisaa sanbata taa'een filannoo naannoo Tigraay akka gaggeeffametti kan hin lakkaa'amne kan hin raggaasifamneefis hojiirraa oolmaa hin qabnedha jechuun murtee sagalee guutuun dabarseeti jira. Paartiin TPLF erga dargiin aangorraa kaafame booda siyaasaa mootummaa federaalaa keessatti bara 1990 takka hanga bara 2012tti gahee adda durummaan qabaachaa ture. Haa ta'u malee battala muummee ministeeraa Abiyyi aangootti dhufetti hanga tokko aangoo mootummaa federaalaa dhaban. Duula muummee ministeeraa mirgoota namoomaa fi malaammaltummaa irratti qabsaa'uuf taasisaa turanis akka miseensota TPLF
TPLF irratti xiyyeeffatetti fudhachuu eegalan. Keessattuu akkuma bara 2018 keessa Abiyyi aangoo qabateen tarkaanfii qondaaltota waraanaa fi nageenya qulqulleessuu yookiin hidhuu taasifames aangoota bulchiinsaa dura biratti mormii hedduu kaasee ture. Qondaalli olaanaa basaasa duraanii Geetaachoo Asaffaa naannoo Tigraayitti baqachuun hidhaa jalaa bahuutu himama. Erga Abiyyi paartiilee siyaasaa hunda walitti baquun paartii badhaadhinaa hundeessanii booda ammoo dhageettiin TPLF jidduu gala biyyattii keessatti qabaataa ture caalumatti akka xiqqaatu taasise. TPLF ammoo paartii biltsiginnaatti makamuu diduun ofumaa isaatiif mootummaa federaalaa keessaa bahuusaa beeksise. Abiyyi ammoo miseensota kaabinee muraasa yoo ari'atu kaan ammoo ofumaaf aangoo gadhiisan. Sababii kanaanis TPLF gara waajjira muummee naannoo isaa kan Maqaletti deebi'uun eegaluun walitti dhufeenyi jiru hir'achaa dhufe. Akkasuma tarkaanfii mootummaa federaalaa ajjechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun fudhateen miseensonni murtee TPLF keessatti argaman akka marfamutti yaaduu eegalan. Humnoonni nageenya waajjira dhaabbataatii fi paartii TPLF waliin hidhata qabu Dimtsi Wayyaanee kan Finfinneetti argamu cufan. Akkasumas dhaabbata TV OMN kan hidhamu hayyuu siyaasaa mormituu Jawaar Mohammad waliin hidhata qaba jees cufan. Mootummaan federaalaa paartii biltsiginnaa TPLF ajjechaa Haacaaluu keessaa harka qaba akkasuma biyyattii diiguuf hojjetaa jira jechuun himatan. TPLF ammoo bulchiinsa gahumsa hin qabnee fi burjaajina bulchiinsa Abiyyiin uumameef khaanitti quba qabuun hin ta'u jechuun deebii kennee ture. TPLF erga sirna dargii bara 1991tti aangorraa kaasee heera mootummaa kan garee sabaa fi sablammootaa fi uummattoota biyyattiitiif mirga hiree ofii murteeffachuuf naannoo ofiin bulchuuf kennee wixineessuu keessatti gahee olaanaa baheeti ture. Paartichi naannicha fottoksuun fedha qabaachuu ifatti ibsuu baatullee mirgi kun kabajamuu akka qabaatu yeroo hunda dubbata. Kana malees paartiin mormituu Haariyaa paartiin walabummaa Tigraay TPLF filannoo naannoo kana irratti hirmaachuuf ijaarameeti jira. Kaayyoon paartii kana inni dura naannoo Tigraay walaba taate ijaaruudha. Hayyoonni Tigraay keessaa muraasni yaada walabummaa kana ni deeggaru. Erga bara 1991tti as yaadni akkasii kun yoo ajandaa siyaasaa Tigraay ta'uu kun kan jalqabaati. Paartileen filannoo hirmaatan lama Saalasaay Wayyaanee Tigraay fi akkasumas Baayitoonaan naannicha akka afaansaa cimsatuu fi duudhaalee isaa eeggatuuf daangaaleen isaa akka kabajamuuf ofiin of bulchuu mirgi naannichaa akka caalaa cimu barbaadu. Wayita ammaatti mana marii naannichaa keessatti teessumti hundi kan miseensota TPLF qabamee yoo ta'u tarii filannoo amma gaggeeffamu kun paartileen walabummaa Tigraay lalisan mo'achuun ajandaa isaanii caalaa akka fudhatama argatuuf dhiibbaa akka taasisaniif kan carraa uumuuf ta'uu danda'a. Muummeen ministeeraa Abiyyi yeroo hedduu irraa deddeebiin biyyattiin gonkumaa xinnooftu jechaa turan. Garaagarummaan amantaa sabaa fi walitti bu'iinsa siyaasaa jiraatullee biyya akka bakka tokkotti waliin dhaaban amantaa qaban himaati turan. Haa ta'u malee TPLF walitti bu'iinsa bara aangoo isaa uumameen lammiilee saba Tigree 120 buqqa'uu himan. Hagayya 16 dureewwan amantaa jaarsolii fi namoota bebbeekamoo of keessaa qaban 50 magaalaa guddoo federaalaa irraa gara Maqalee imalanii turan. Kan deemanis waldhabdee ture furuuf jaameeti. Ta'us garuu bu'aan yaalii kanaa fuulduratti kan mul'atu ta'a. Gareen Crisis Group jedhamu jaarsummaa akka barbaachisu cimsee himee ture. Kanarraa ka'uunis dureewwan Afrikaa babbeekamoon TPLF fi Abiyyi waliin walitti dhufeenya qaban gama kanaan gahee olaanaa bahuu danda'u jechuun yaadni keeti ture. Xiinxaltoonnis akkasuma naannicha waliin nageenya buusuun murteessaadha jedhan. Walitti dhufeenyi Eertiraa waliin biyyattiin taasiftus tasgabbii Tigraay keessa jiruuf hirmaannaa naannicha irratti hundaa jedhan. Naannichi Eertiraa waldaangeessuu isaatiin yeroo waraanni bara 1998 biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffametti jidduu gala waraanaa ture. Waraana baadimmee deebiftee naannoo Tigraay irraa fudhachuuf Eertiraan eegalteen gama lameenuu lammiileen kuma hedduutti lakkaa'aman du'aniiti jiran. Muummeen ministeeraa Abiyyi garuu akkuma aangootti dhufaniin bara 2018 keessa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliin waliigaltee nageenyaa waliin mallatteessaniiti turan. Kunis waldhabdeen biyyoota lamaan
jidduu waggoota 20 ture dhuma argatee daangaa akka deebisee saaqamuuf karaa baneeti ture. haa ta'u malee daangaaleen deebifamuun cufamaniiti jiran. Sababiin isaa ifa ta'uu baatullee mootummaan Itoophiyaa yeroo tokko biyyoonni lamaanuu buufataalee gumurukaa daangaalee irratti hundeessuuf hojjetaa akka jiran himeeti ture. Haalli baadimmees waan fala argatee miti. Eertiraan Itoophiyaa waliigaltee koomishinii daangaa UN'n kaa'een magaalaa baadimmee akka kennituuf barbaaddi. Kun ammoo walta'iinsa mootummaa Tigraay malee hojiirra ooluu hin danda'u. Kanaaf muummeen ministeeraa Abiyyi dhimma kanaaf fala waaraa kaa'uuf dursa garaagarummaa TPLF waliin qaban hiikuun barbaachisaa ta'a jechuudhaan gabaasni kan BBC'ti. Jawaar Mahmad mana murtiitti mucaan keenya Hacaaluu ajjeesanii hooggantoota hidhanii dubartoota keenya gudeedaa fi ajjeesaa biyya kan diigaa jiru isin warra mootummaatii jee bal'ina oduu kana akkatti aanti simbiraan geenya. Dubbii Jawaar Mahmad dhaddacha mana murtii sadarkaa duraa federaalaa har'a dubbate keessaa umrii keenya guutuu kan nuti qabsooyneef haqaa fi fira qabsoo keenyaatti abbootii murtii abdii boruu ta'an kunoo arganne. Wanti kun garuu hamma gandaa fi aanaa gad qabamuu qaba. Abbootiin alangaa dhiibbaa mootummaa isinirra jiru ni hubanna. Isin garuu ogummaa keessanii fi dhugaadhaaf amanamoo ta'a. Dhiibbaa siyaasaatirraa bilisataa hojjedha. Poolisoonni asitti eegumsa nuu godhaa jirtan gabajaa fi eegumsa nuu gootaniif hedduu galatooma. Eegumsa kana garuu namoota akka keenyaa beekamtii qaban qofaaf osoo hin taane warroota mana hidhaa Oromiyaa guutuu keessa jiraniif eegumsaa fi kabajaa kennaaf hin ajjeesinaa hin reebina. Nuti hidhamtoota siyaasaati kan nuti hidhamne. Garaagarummaa warra aangoo mootummaa qaban wajjin qabnu namoota hidhuun ajjeesuu fi biyya akka baqatan gochuun biyya nagaa itti fufte hin jirtu. Biyyoonni baay'een haala kanaan diigamanii jiran. Nuti kan hidhamneef mirga Oromoo hin gurgurru waan jenneef Oromoon hidhamuudhaan jijjiiramni hin dhufu. Namoonni kumaatamaan dhibbaan kan biyya kanarraa baqachaa jiran sababa hidhaa fi ajjeechaa jiru irraa kan ka'e mucaa keenya Hacaaluu ajjeesanii hooggantoota hidhanii dubartoota keenya gudeedaa fi ajjeesaa biyya diigaa kan jiran isin warra mootummaatii. Mootummaan ni dhufa ni dabra biitti garuu akkuma itti fuftetti jiraatti. Yoo barbaadame haqa kabachiisuu haqni aangawoota mootummaatii ol. Dhumarratti beeksisa qeeroo UK irraa nu bira ga'e akka itti aanutti simbiraan geenya. Beeksisa hiriira mormii magaalaa London UK keessatti Oromoo fi saboonni Itoophiyaa sirna bulchiinsa biyyattii dhiibbaa irra gahaa turee fi ammallee itti jiru tokkummaan hiriira nagaa ba'uuf qindeeffamee jira. Guyyaan fulbaana Septeembar 10 bara 2020 sa'aatii 10 hanga 16 bakki wal arkaa imbaasii Itoophiyaa fuula dura. Otoo Oromoon tumamaa jiru ajjeefamaa jiru dubartoonni Oromoo gudeedamaa jiru sababa hubatamuu danda'u tokko irraan ala hiriira nagaa ba'uu hanqachuun rakkoo jabaadha. Kanaaf Oromoon saboota biraa irraa tumsa yommuu argatu akka gaariitti manaa yaa'uu hedduu barbaachisaadha. Hubachiisa alaabaa Oromoo suuraa namoota ajjeefamanii fidaa koottaa poolisii hayyamanuuf kennee jira. Maaskii afaanitti uffachuu hin dagatinaa dirqama kun waan ta'eef waan nun jedhameef akka hin daganne walirraa fagaannee haa deemnu. Tokkummaan humnaa hawaasni Oromoo haa leelisu. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabanne isiniif dhiyaanne asumarratti goolabamaa hanga oduu biraatiin walitti deebintu nagaan nuuf tura.